بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في الدفتوتا كان على جولة وروموشناني كم جرتن نجا كيسني جرتو جباتني سنين جدا الحمد لله رب العالمين. نوتي نجا فيا قبنا كجاري ده حرقة أكو مجانا دراتي كنو nyata nama qopheessee jira maasha Allah jedha nyaata kiyya kanaanii isiniin jedha kuno itti daabboo sallaaxaa itti godhatuu danda'ani kana fakkaataa guyyaan har'aahii daddafee isin agarsiise bakki ani jiru kun jechuudha. Bakki ani jiru kuni kana durallee guyyaa tokko asitti piitsaa dalagee jira jechuudha. Bakkeen ani jiru kuni laayibirariidha. Kiriyaastudha maali laayibirarii mana kitaabatii isiniin jedha. Haala kanaan mana kitaabaa kushiinaa mana kitaabaa keessatti nyaata ijoollee tiyyaa qopheessee haga ijoolleen kitaaba dubbistutti jechuudha. Akkasii eeggadha dhiqqoo ijoollee asii fudhadha. Akkasii ijoolleen tiyyallee kunoo dhufanii qophaa'anii jiran jechuudha nyaatudhaa fi haala kanaan qopheessee eegaa jira jechuudha. Isaan mana kitaabaa keessa kitaaba dubbisaa jiranii ani haala kanaan nyaata hojjadhee fi jira jechuudha. Kuno nyaanni keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa maasha Allah tabaarakallah nurraa jedhaadha. Amma asirraa garas achi fudhatuu qabanii jechuudha. Inshallah meesaanii isaan nyaata ofii fudhatan isaanii barbaada. Saaniin as keessatti argamti jechuudha. Otto saanii achi fidda Mariyaama. Otto. Saanii ana si fuudhe deemtee bilisan bira sababa baay'ina keessanii naqi. Okay? Takka fi lama fuudhi gadi hin caccabsita. Cabsuun hin ta'u. Akkasii akkuma isiniin jedhe ka mana kitaabaa keessa jirra. Manni kitaabaa kushiinaa qabaa jechuudha. Maashina meeshaa yeroo xuraa'e itti fayyadamanii geessan itti miicanis qabaa. Kunoo waa hunda qabaa jechuudha. Kun ibidda isaati otomaatikii ibidda otomaatikaati jechuudha. As gubbarratti killee dalagee fi suuta. Boota namni taa'u naqa. Kunoo haala kanaan guuranii qopheessaa jiranii jechuudha. Si'achi guuraa jiranii kana fakkaataa abbaan Ahmadillee as keessatti argaman akkasii akkasii achi fidaa koottaa tokko tokko. Kana achi fidi Faatumaati. Akkasii achi guuraa jirra jechuudha iddoo itti nyaatamutti. Maashaallah nyaanni alatti nyaatan namatti tola. Ijoolleen irra itti mirqaanti jechuudha. Qamanaa caaleen kuffin suuta deemiin Faatuma. Deemin eessan gahuu edda? Asii? Yes. I like it. Tokko fudhatu turi fiddeega. Nyaata. Okay. Kuni ka Ahmadi. Saanii teessanii irra kaa'adha dura. Booda fudhatta. Dura kana nyaata. Akkasii kana nama nyaatee geessitu nyaata jechuudha. Akkana fakkaataa. Wallahi ilillillee muuzii qolattee kun lafumarra kaa'e. Bakkeen itti qoshashaa darbitanii illee kunoo
as jira ijoolle. Garana jechuudha iddoo isaatiin darbanii bakka adda addaatti darbama jechuudha. Akkasii kana fakkaataa guyyaan har'aa isiniin jedha. Akkamitti dura nyaata nyaatan Faaxuma boodarra fudhatan kan jira of bira kaaddu of bira kaaddu si jalaa turaa ha Faaxuma iyyuu xureessite. Akkana jechuudha. Kuno maashinii lammaffallee asitti argama. Meeshaa yeroo itti fayyadamnee geessinee achitti naqna. Kuno saaxiniin tunniin illee ta keessaa waan tokko fudhatan saaxiniin billaa fi waan garaagaraa qabdu hin qollofamti jechuudha. Warra as keessa hojjetu namaa bana akka ijoolleen billaa faa hin xuuyne. Ibiddi kunis akka ijoolleen rakkoo irraan hin geenye alaarmii jechuu yoo harka fa'aa yoo tuqan dalagu yoo harkaan tuqan fakkeenyaaf bakka kana dalagu jechuudha. Haalli banuu isaallee adda jechuudha. Akkuma mobaayila tachi godhaniitumaan banamaa jechuudha. Yoo gubbaa distii inni itti dalagu irra hin kaahin waanuma arge yoo gubbaa naqanii banan hin banamu jechuudha. Akkasii sodaachisaa miti jechuudha. Asii kun meeshaa xuraa'ee asitti naqanii maashina lammaffaa kanatti jechuudha. Kuni mikroon kan itti ho'ifatanidha. Maashaallaadha. Asillee mikroon itti ho'ifatanii jira. Firiijiin jira. Maashinni buna itti danfisatan waanuma hunda jira jechuudha. Kana dura waan isinitti argisiisa jedhee yaada. Kana fakkaata maashaallah. Kunillee yaada namaati jechuudha. Waan akka dabalamuuf barbaadan fa'aa asirratti kaafatanii jechuudha. Kana fakkaata maashaallah. Iddoo baay'ee namatti toluu fi boqonnaa namaa kennu jechuudha. Akkana Abbaan Ahmad maashinatti guuraa jiranii. Abbaan Ahmad maashaallah. Isaanii isin balleessine maashinatti guuraa jiran maashina manatti taabatti. Irraa fagaadhee waraabaa jira. Allah Ahmad illee dhufe. Ahmad nyaanni si jalaa dhume akkamitti kana muluu turte? Amma fuudhaa. Beebi asirra taa'anii gahu. Nyaatuun beeytii mee Faaxumaa? Maashaallah gud Faaxumaa. Beeyyee. Terus darbita. Cideen biyo bakka biyo jedhu san darbi qacaan. Suni deebi'ee waan isa nyaatutu jira. Mee Faaxumaan dhuguu beeytii waa? Faaxumaan dhugullee hin beeytii. Nyaatu hoo Faaxumaa? Beebi asirraa qabbu'i. Ililli wayii nyaataati maal asirraa goota? Kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Kun haala kanaanii qulqulleessinee jirra waan itti fayyadamne. Meeshaalee maashina miicutti naqannee jirra jechuudha. Jaratu itti bana. Ibidda jaraallee irraa qulqulleessinee fi haala kanaan jechuudha. Amma biraa deemuudhaafi nyaannee dhuynee alhamdulillahi rabbil aalamiini siniin jedha. Nyaannee dhuynee jirra. Rabbiin galanni haa gahu. Amma biraa deemuudhaafi jechuudha. Kun maashina tina hin dhiibee maali Faaxuma? Kunoo kanallee bakka nyaata gubbarratti fidan. Haala kanaan qulqulleessineef jechuudha. Garuu qulqulleessituun nima jirti. Haa ta'uu namni itti hajamu ka itti aanu haga dhufutti yoo qulqulleessituun hin dhufin warri namni lammaffaan irra rakkata sababa saniif qulqulleessanii biraa deemuutu irra ba'eessa jechuudha. Akkanatti nyaannee dhuynee ijoolleen tiyya gara kitaabaatti mana kitaaba keessa achi taranii jiran jechuudha. Kun manuma kitaabatti kushiinaa isaati akkuma kana dura isiniin jedhee
Wallahi iddoon kun baay'ee natti tola jechuudha. Bakka boqonnaa kiyyaati jechuun ni danda'ama. Maaliif jennaan ijoolleen namarraa bakka taphattu qabdii, kitaaba dubbistii. Akkasii amma kun biraa deemuudhaaf boorsaa kiyya fudhadhee jira. Puullaa fudhatu dhufte? Sooftii fudhatuu dandeetta asirraa yoo barbaadde. Akkasii jidduudhaan jattii wajji haasaa jechuudha. Akkana jechuudha. Namatti tola hedduu. Hedduu namatti tola maashaallah. Yoo ayyee fudhadhu kottu sooftii yoo barbaadde. Akkasii biraa deemuudha kaanee jechuudha. Ijoollee waan hedduu dalagan asitti. Har'a maashinatti kunoo kana afuuffee maali fiishkaa jennaan isla. Fiishkaa hojjate Ahmad maashina isaaniitti ofii hojjate jechuudha. Fiishkaadha kun. Obboleeyyan ta'ee eessa jirti Faatuma? Eessa jirti obboleeyyan ta'e? Hariyamaan Firdoosa. Mee? Eessa jiran ka? Akkasii ijoolleen abbaa wajji tartee jirti. Ahmad as jira. Ahmad, how are you? How are you, Ahmad? Naga. Good. Naga naga tas. Mami, kotu. Kana warabin. Mee kam? Kana. Hayyi. Ana rarabu kabla. Kenni. Koda. Toleni. Afalgani. Faatumaan kana na wajji taphadhu jedhaa jirti. Ani immoo hin beeku jechuudha. Hayyee. Akkam godhan? Ahmad, kotu na walin. Mama Mama. Yaa kitaaba dubbisaa jirtaa? Jabaadho dubbisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani masafa dubbis wahda. Kitaaba Kitaba. dubbisi. 1, 2, 3. Bisa sulle. Akan simtiu. Afaan kam dubbata kun Ingiliffa moo? Afaan Ingiliffaan arganne? Kuda. Mee akkam? Kakara. Yoo maal kun? Semuanya mayu. Nama sodaachisa. Hayyee. Akkanatti Faatumalleen kitaaba dubbisaa jirti jechuudha. Sana pikune bawa. Kabiraas hin jiru lakkoofsi faa qabu. Hidiru. Maaliif? Kue pupua. Pupuudha. Himbani tuf. Hayyee. Mita sulle puudu sarari. Ijoolleen kitaaba ergifataa jirti jechuudha. Kun akkatti maashinatti afuufanii. Ahmad. Maashinatti. No, Ahmadi. Ahmaditti kennadhu. Haala kanaan. Maasiin jee maashinni waa jedhee ture laalla. Dhugsinii denkee irra laan. Tokko qofa gisee takka itti godhisiin jedhaa jira maashinni. Gootee meeqa goote laalla? Dhumate? Kana itti bahu qabani. Noin iso. Akkasii kaardii kiyyaan fudhatanii jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunoo oolman keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa jechuudha. Liiftiidhaan gabbuunee jirra baabura yaabbachuudhaaf fi gara manaa galuudhaaf har'a laayibirarii oollee achi keessatti nyaannee dhuwinee kitaaba dubbisee namu waan godhe akkasitti amma dacha'aa jirra gara mana keenyaa jechuudha. Baaburaan gara manaa deebi'uudhaaf
akkasii waan wajjin turtanii fi hedduu galatoomaa isiniin jenna. Like, subscribe, share godhaadha isiniin jenna. Kabajamaa ulfaadha. Baaburri keenya dhufuufillee daqiiqaa muraasatu hafaa jechuudha. Daqiiqaa 4tu hafaa jechuudha. Akkasii mama di kumpul Mas baru dia menjual